Ashama harka fuune daawwattoota keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irra oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanneen isinitti hima oduu waliin an Oliifan Margaati. Harargee ba'aa Cinaaksanitti hojjettoota mootummaa dabalatee kanneen dhiibamuu daangaa Oromiyaa morman hidhaman. Cinaaksanitti dhiibamuu daangaa Oromiyaa mormuuf hojjettoota mootummaa dabalatee hiriira adeemsifameen namoonni 11 hidhaman jedhame. Duulli babal'ifannaa daangaa kun tibbana cimee itti fufuun lubbuun namoota hedduu dabruun qabeenya hedduunis barbadaa'eera. Kanumaan wal qabachuun Cinaaksanitti uummanni ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru mormuun hiriira kan geggeessaa jiran yoo ta'u kanuma hordofuun hojjettoota mootummaa seektara garaa garaa irraa hojjetan dabalatee jiraattota keessaa namoonni baay'inni isaanii 11 ol ta'an hidhamuun beekameera. Kanneen hidhaman keessa kantiibaan magaalattis jiraachuudha kan odeeffanne. Guyyaa dheengaddaa Araddaa Puraanootiif Koroonee jedhaman keessatti walitti bu'iinsa poolisoota humna addaa naannoo Sumaalee fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti mudateen miidhaa cimaan qaqqabuunis beekamee jira. Cinaaksan bara bulchiinsa mootummaa wayyaanees poolisoota humna addaa kanneeniin weerarri irratti banamuun lubbuun namoota hedduu darbaa akka ture kan yaadachiisan qeerroon Cinaaksan ammallee humnoonni bilxiginnaan bobbaase lubbuu namoota nagayaa galaafachuu itti fufaniiru jechuun komatu. Obbo Malkaamuu Faayisaa qondaalli bulchiinsa magaalaa Naqamtee qaama hin beekamneen ajjeefaman. Obbo Malkaamuu Faayisaa namni ganna 35 guyyaa dheengaddaa sanbata waaree booda naannoo sa'a 11tti qaama hin beekamneen ajjeefamuun ibsameera. Kominikeeshiniin bulchiinsa magaalaa fuula feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti qondaalli kun naannoo mana isaanii bakka waldaa araaraa jedhamee beekamutti rukutaman. Erga haleellaan irratti raawwatamee booda hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee seenuun isaanis odeeffameera. Qaama hin beekamneen rukutamee fudhatamee hospitaala galee ture. Hospitaalatti boqoteera. Kaleessuma galgala boqote jechuun itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii himaniiru. Obbo Malkaamuun yeroo ammaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Naqamtee ta'uun tajaajilaa turan. Erga ajjechaan isaanii dheengadda raawwatee booda guyyaa kaleessaa awwaalchi isaanii raawwateera. Magaalaa Naqamtee fi magaalota lixa Oromiyaatti ajjechaan irra deddeebii qondaaltota mootummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa ture. Ammatti sababni ajjechaa kana duraa raawwatamaa turaniin wal fakkaachuu isaa wanti barame hin jiru. Saajin Huseen Abdii Abaawoo Shanee jedhamuun hidhannoon irraa hiikamuun dhaga'ame. Saajin Huseen Abdii humna addaa naannoo Amaaraa ta'uun kan TPLF lolaa ture yeroo ammaa Abaawoo Shanee jedhamuun meeshaan irraa hiikamee afaan diinaatti darbatamuun beekame. Gargaaraa Saajin Huseen Abdii miseensa humna addaa poolisii Amaaraa ta'uun waggootaaf naannoo sana tajaajilee ture. Huseen Abdii dhalataa Walloo yeroo ta'u ilma Oromoo Oromummaa isaa beeku ta'uun miseensa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa yeroo turetti dhiibbaaf cunqursaa mootummaan naannichaa uummata Walloo irratti taasisu balaaleffachuun nama beekamuudha. Huseen Abdiif humna addaa naannoo Amaaraa kan sabaan Oromoo ta'anirra sababa Oromummaa isaanii qofaaf qoodda hamaan irratti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa haala hamaa keessa jiraachuun isaanis dhaga'amaati jira. Gargaaraa Saajin Huseen Abdii lola morni bulxiginnaa fi naannoo Tigraay walitti banan keessatti ji'oota 4 dura yeroo humni federaalaaf milishaan naannichaa Tigraayin to'atee turetti goota dirree waraanaa jedhamuun miidiyaalee firrogeeyyiiwwan Amaaraatiin faarfamaa tureera. Injifannoowwan poolisiin humna addaa yeroo garaa garaatti galmeessaa tureen Birgeediin Huseen Abdii keessatti argamu. Sababa Huseeniin abbaa injifannoo ta'aa akka tureef Huseen qofaa isaa meeshaa hedduu booji'aa turuusaa miidiyaalee ragaa ba'aa turaniiru. Lixa Oromiyaa hospitaala Najjootti wiirtuun oksiijinii oomishu eebbifame. Ogummaa narsiin biyya Ameerikaa Kaalifoorniyaa kan hojjettu Obsee Luboo
hojii tola ooltummaa hawaasa isheef gumaachitu keessaa kan ta'e wiirtuun oksijiinii kun lixa Oromiyaatti kan jalqabaatii jedhameera. Obsaan eebbifamu piroojeektii kana ilaalchisuun gammachuu itti dhaga'ame ibsuuf akkasumas milkaa'ina piroojeektiif qaamolee gumaachan galateeffachuuf ergaa barreessiteen guyyaa seena qabeessa ta'e arginee dhuga baatota ta'uun eebbaaf kabajadhaa jette. Obsaan piroojeektii amma eebbifame kana guutummaa Oromiyaatti akka babal'isuuf jirtu dubbatteetti. Waraanni Itoophiyaa aduwaaf Maayitsabeeritti aleellaa xiyyaaraa geggeesse. Mootummaan Itoophiyaa wiirtuu TPLF Maayitsabeeriif aduwaatti argaman kan TPLF loltoota itti leenjifatu akkasumas meeshaalee waraanaa itti oomishatu jedhu xiyyaaraan haleeluu hime. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ammoo deebii kennaniin haleellaan kun buufataalee waraanaa miti jechuun ibsan. Haleellaan qilleensaa mootummaan Itoophiyaa dilbata geggeesse kun torban tokko keessatti guyyaa 5ffaa ta'uu isaati. Muummeen ministeeraa Sudaan Abdalla Hamdook humna waraanaa hin beekamneen to'annoo jala oolan. Muummeen ministeeraa Sudaan Abdalla Hamdook har'a ganama humna waraanaa hin beekamneen to'annoo jala ooluun mana jireenyaa isaaniitti hidhamuun ibsameera. Muummeen ministeeraa Sudaan Abdalla Hamdook humna waraanaa hin beekamneen to'atamuun hidhaa dhaabbiirra akka turan taasifamuu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Shira fonqolcha mootummaatti bana yaalamaa ture hordofee humna waraanaaf garee siivilii gidduutti wal dhabdeen uumamee cimee itti fufuun ibsameetu jira. Magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum keessatti tajaajilli intarneetii adda citu isaan haala amma jiruun odeeffannoo argachuun rakkisaa ta'uunis ibsamee jira. Gorsaa muummee ministeeraa fi dubbi himaa mana maree birmadummaa biyyattii dabalatee hooggantoonnii fi ministeeronni hedduun to'annoo jala ooluu himameetu jira. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qabanneetti dhiyaanne hagammaa turanii qophiileeshinni gaafa waliin turtii gaarii.